hawwii kadhadhee hawwiin araba irraan viizaa habaasuu fi maqaa arabaatiin akkaataa mucayyoon kun itti dhufuu dandeettu irratti haala mijeessuufi. Waan gara biraa isillee miidiyaa irratti itti booyuun kana kana jechuullee hiikaa takka hin qabu. Kadhadhe viizaa mucaa kanaa naasirreessi naasiroo. Ibdu viidiyoo cufa. Bo'aa jirti miti anam as gubbaa irratti badiin ani qabu maali buusi mee makii yookiin viidiyoo irratti cufi. Maaliif waraabanii ajandaa godhatu? Naasiroo. Mucaan kun torban tokkoon dura viizaa Masi ati badii qabdaa osoo hin taane ati badii qabdaa osoo hin taane namni ati waliin hojjettuu fi namni viizaa ati baasistee sunii fi si gidduu walii galtee jiru sifaaf rabbitu wal beekaami waan irratti wal dhabdan maaliif akka kaansel godhe siifisatu wal beeka anuu gaafadhee naa erge anuu ediit godhaa fi anuu waan jiru hin sirreessaa fi defonti isii kana orjinaaluma isii kana bichaa naa ergaa jennaan waan jiru masii waliin dubbannaa naan jedhe kana caale ammoo dhiibee deemee awwaa jechuun hin danda'u maaliif an jaarsummaan ergatta waan ta'eef sii galee ammallee taanaan atillee waan dandeettu yaalte hin taaneemi wanta kana maallaqumatti xumura karaa gabaabaa maakiillee namni qarqaaru barbaadan gurreellee as jira ramadaanillee as jira maallaqumatti fura waan ta'eef mijattii bakka isiin jiraatti godhaafi an gama kiyyaan waan wanta kittiin gama kiyyaan ammaa booda wanta kittiin barnoota guddaan asirraa argadhee jiraate masi wama harka ilma namaatiin ta'u namni fedhe waan akkanaa godhe jedhee waadaa godhamu taate qabaa miti isa kan akkasitti dhiisna kan ishee kanaa kaansil ta'ee jennee dhiisnayyuu ani garuu dabarsee naasir mucaan kun haadhan qabdu namicha kana faana gwaddeenyaadha jettee an miidiyaa irratti baasuu hin barbaadu maallaqa yoo xiqqaate maallaqa Itoophiyaa maallaqa 700 ol irraa qaba deemiiti itti naa haasa'ii mucattiin kun immoo 700 maal gochuutti kennite madde mositti ni manne naas maal gochuu bidu 700 wal kennite lammaffaa viizaa biiftuu baasuuf 700 maal ta'u dhimma biraati waa hunda sitti mee jira Amma bargee jira. raasaa jiru waa'ee viizaa biiftuu waan ta'e waan biraa nama sagalee hin qabne hedduutu akkana ta'e jechuudha barammame. bar naasir ugaatii jana jala rabbiin kan jechuudha addunyaa kana dhiisee deema malee haqi koos badee mucattiin kunis haqa dhabdee mimmaan ishee buustee jechuudha yoo dandeessan ugaatii jallee yoo dandeessan biiftuun illee maaliif kaansilii taati ergan ani tikkeettii mureef erga itti ifaajjee maaliif shashaffantanii irra darbuun maa barbaachisa naasir rakkooti maan dubbanni meegista kanaatu masii hojjaasa masii shashaffanu miti bar mucaa fi ati sababa wal dhabdanitti miti biiftuun amma haftee bar akkasii bar. wanta itti sababa wal dhabbii namicha kana faana wal dhabbii hin qabnu sii galee mucaa kana an fidee ofiiti ilaali warri maktaba biiroo qabanii makki ofii fidatanii arabatti sanii immoo hin barbaanne an ofiiti ya fidadhee siidaa mana madaamiin argeefi sana galchuu barbaade sii galtee. Simee muitti qabaddu am tokkicha makii jala naa kennan dubbadhaa. Biiftuu muitti qabaddu. Dhugaa rabbii shirra simbiitti waan hojjetan baay'ee miira keessa nu galcha. Oy ande muyita argimee biiftuu muyit godhaatiin booda amma nama dubbisu. Yaa masii muitti qabaddu laala. Eengadda gaafa biizaa kana baastanii taphachaa irra nu mana biiftuti. Biiftuudhaa biizaa baasee dhufee jette. Hayya akkatti baasteef naasirfaatuu fidaa jennee gaaffisi gaafannee turre. Naasirfaan hin didanii ennaan seenaa nazala jirtii seenaa dhaqiitii. Lakkoofsa naasiraan beerut keessa jira dawwaluu fi hin danda'u. Dhaqii dawwaliitii naasir gaafadhannaan kaardii guuttee dawwaltee naasir jalaa kaasuu dide. Hayya jenneen naggasaan biizaa san naa ergaannaan naa erganii dheewutti erge bareeddutti erge jechuudha. Bareedduun biizaan sirriidha garuu hojiin hin argamneef naan jette. Masii biizaan sirriidha hojiin hin argamneef jennaan mana uffataan argeef jette. Hayya jennee birrii kana ijoollee kana dhabaasnee haadha abbaa keenya hanga gadi galabbatuu kaane ijoollee waan nu godhan argitee jirta masii. Holitti guurree tikkeetti kana kunneef jechuudha. Odoo takka sin dhibbisin. Odoo gaaffii tokko sin gaafatin. Kallee sarree irra deebinee biizaan biiftuu tikkeettiin ishii sirriidhaan ergaa sin hin jennaan irratti hacuuccamtan. Sila maal ta'eef iyyuu rakkoo waan qabdaniif jechuudha. Hararree borurree ilaa dhugaa rabbii dhugaan sin gaafata. Biiftuu immoo hanga hinduutti hojjetan jira har'as borus. Dhugaa rabbii. amma yaada furmaataa tokko Ollola qabdu ennaan ollola qabdu tikkiliidha maaliif jettani? yeroo tokko bichaa maal Midhaayyoon hamma hin finne. amma yeroo hunda waan hunda miidiyaa irraa hargufanii yoo fidanillee kayriin qabu isinii galee karaa gabaabaa biiftuun akka Dubaay dhuftu barbaadaniimi anaa fi maakiin waliin dubbanne ani baasisii hunda kophaa kiyya akka bargochuu hin danda'u. Maakiin na wajjin taatee na qarqaarti taanaan garuu ani nan fidaan. Barsan booda eega fideen booda garuu bakka feete deemtee dalagatu mirga qabdi.
Nam takkatti biiftuu gadi dhiiste taanaan kanaan booda dhugaa rabbii akka obboleettii ishiitti komanna bakka arginee jirra karaa hundaanuu laffaanii. Amma bariyyaa. Yaa ofitti qabeetti fide. Amma karaa gabaabaa ila kaleessallee namni qarqaaraa ture maakii mukatii tanaan. Lubbuu Nasree jechuun nama yeroo dheeraa uummataaf sagalee waliin ta'uu turreedha tokko jee. Lammaffaa dhimma kana keessa Nasreen akka manguddummaa ergame malee Nasreedhaa miti kan as keessa jiru haadhoo kooshii akkasitti furadhu. Itti fuufi Nasree. Gaafa duraallee birri gargaarsise malee Dubaay iyyuu dhuuf hin jenneen yaaduma biyya alaa deemuu siitu mormaadha awwalarraa iyyuu kaasee fedha miixattii waan ta'eef waan isin barbaaddeef amma miixattiin itti dhagaamee ni jira garuu anaaf maakii walii bilbilee waliin taanee namni gurguddaa as keessa jira iluulleen gurreelleen even masiillee dabalatee mucayyoo sanallee dabalatee haa qarqaarruun waliin taanee karaa viizaa baasuu ani mijeessaaf amma garuu xiqqoo ila karaan ijoollee hin deddeebisaa jiran karaa Itoophiyaa kun rakkisaa ta'e karaa seerri Itoophiyaa jedhuun yeroo fudhatuu qabu fudhatee maallaqa bahuu qabu bahee karaa seera qabeessaatiin haa dhuftu. Eega dhuftee illee ammoo Dubaayin keessa bilisummaadhaan bakka barbaade deemtee haa dalagattu. Maaliif onlaayinii irra waan beekamtuuf warri mana uffataallee qaxaratuu danda'a warri mana maallee qaxaratuu danda'a. Mucayyoo masii jedhamtu kanallee yoo taate haqiiqatti wanti isiin mucattii tana miidhuudhaaf isiin goote tokkollee hin jiru. Haga masii kana waliin haasa'ee argetti illee biiftuun Itoophiyaatti haaftuuf viizaan isii haa gubatu wanti isin goote tokkollee hin jiru. Cubbuun qabu. Dubartummaa ofiitii mana Arabaa jirti. Isinuu mana Arabaa jirti. Isinii galee namaan naa dalagaa naa baasaa jettee namatti kennitee jirti. Nama san jidduu isiif nama san jidduu wal dhabdeen uumame waliigalteen uumame. Viizaan jidduu kana salam. Kanaan ala garuu masiillee akka nama badummaadhaaf birrii mi'attii kanaa nyaattee waagootii akkasitti hin fudhatina. Maaliif dubartiidha cubbuudha. Isinii galee. Waan harka ofiitiin gootu taate masiin viizaa kana jalaan kan saltu harka namaa irraan deemte sii galee harka namaa irraa waan ta'eef wanti harka namaa harkuma namaati haga feete birrii kennitullee waan seeraa fi waan kanaa guutuu waan hin dandeenye malee mucayyoon masii jedhamtu kunillee nama badduu taatee mucayyoo kanarraa waa nyaattee viizaa isii jalaa gubdeetiin isiillee karaa maakii kana ba'an akkuma qarqaarsaa uummanni koomentii jalaa makkii argaa jirtamne masiilleen maakii mafaa wajjin taatee mucattii batana qarqaaruudhaaf akka nama Dubaay keessa jiruuti viizaa namarraan hin baasisaaf jettee malee way maakii mucattiin tun birrii adda isin irraa nyaatte qabdii masii wanti isin kafaltaniif hin jira bu'aa adda argatu wanti isin goote hin jiru kanaaf masiilleen homaa hamtuu hin qabu. Rakkoon viizaa ammoo amma biiftuun miidiyaa irra beekamtuu fi maakii fa'aa walitti dhiyaatu wanti kun ajandaa miidiyaa ta'e malee wanti viizaa guyyaa irraa eerpoortii keessa mudataa oola. Nama baay'ee deddeebisan viizaa Ameerikaallee nama jalaa kanas salamuu danda'a. Ka Dubaayillee ka Irooppillee ka eessaallee. Kanaaf masiillee dhiisaa nama biraallee dhiisaa. Maakii anaafati waan danda'ameen karaa seerri Itoophiyaa jedhuun waan seeraan ala osoo hin taane karaa seerri jedhuun karaa hamilee uummatii kanaan tuqamne haa yaalluufi. Yoo dadhabamellee qarqaarsisneetu biyyuma san keessatti akkasiin hojjetattu haa goonu. Angara kiyyaan kanuma jedhee bu'aa. Amborullee waan ati jetteen ammoo si waliin jira muktii sana qarqaarsisu. Yaani natti tola wallaahi isummaan achi deemtee akka namatti dalagattee jijjiiramuu isii waan fedhuuf natti tola waan dandeenyu hundaa'uu ni goona. Rakkoon hin jiru bakka isii amma tasgabbeessee manallee yoo mee mana sanillee laallee fi akkas goona siree galatoome wallaahi shukran. Ayyee jabaadha nagaa tura. Nagatti biiftuu. Amma bakka dubbiin yaal tokko naggasaa galchi naggeen biiftuu bira jira waan ta'eef itti himuu dandeessa waan barbaadde. Illuu dubbadhu illuudhaaf carraa kan nu qoe. Illuu jirtaa? Jira akkam nagaa? Akkam illuu obboleessa qaalii? Nagaa wallah akkam mucayyoo maa bootte biiftuu abshir. Akkasuma jira namma yoo haasawee bakka xoorinna takaasaa. Bakka akkasuma jedhee si qarqaara inshallah si support si goona jabaadhu goona. Yaa biiftuu amma mana qaalitti nama kareessitee mana kareessitee jirti? Nani keessa ba'e ishii si jabbar nama biraatiin walii galte. Mee deemi dubbisiiti yoo kareessitee achuma laallaayee deemme. Meeshaa manaas gurgurtaa. Maakii biiftuun miira keessa jirtii naggasaa wajjin haasa'e maaloo bira jira waan ta'eef. asirratti waan dubbachuu barbaadu tokko meena caqasaati jechuudha. Ani immoo koomentii namaallee hin qabu. Ani birrii tiyyaan baaseef simunii takka kan namaa kanatti darbe hin jiru. Garuu immoo jechuudha masii hattuu masii maal keessa isin jalaate ani
riiti yayyuu dhabeetiin gad baasee himachuu yookiin miidiyaa irratti himachuu dhabeetiin taa'aa jira jechuudha. Isin galee haqa kiyyaa mucaan kun dhuftee haa hojjetattu akka nuti hojjennee hojii jirrutti. Fedhe malee shira maal isin irratti makki birrii natti laatan qabdu birrii sassaabanii natti laatan qabu. Bakka dhiisne duba bara dabaree dhiisree masiyyaat fira dhiis. Amma mijoota tasgabbeessine. Biiftuu. Akkam jirtu qilleensa jira garuu biiftuu haal tokko gadi bahetti rakkoon jiru maaki mana na sirreessaa fi sirreessinaaf safaruma tokkotti waan ta'eef kanaaf amma danda'amaa ta'etti gargaartu malee rakkoon qabu. Kanaaf karaa manaa na sirreessaaf ammoo. Akkaawuntii baankii akkaawuntii kan keetii madumee namni asiisi gargaaru si haa gargaaru titi. Anis gaaganaa waan Dubaayii san irratti wanti waan hojjennu warroonni gargaaru barbaadan gargaara. Waliin baasaa fi maakii achi na guddisiitee akka adamtiin na bira hin jira. Himi afaanii haa himattu kun. Karabbi laaffisee amma waan mana kiraatis waan tokko tokko si haa gargaaru namni obboleettii qabu si gargaara waan ta'eef akkaawuntii kan kee himadhu. Biiftuu. Bakka lubbuumaa laal. Biiftuu yana nagee maamiitii yana nageessaami. Ati fayyaa qabdaami? Dura wanni dursu fayyaadha miti. Nama meeqaa jira kan miilli muramee kan kaleen isaan hojjannee waan meeqaa jira jechuudha. Ati har'a fayyaa guutuu qabdu. Waan fayyaa qabduuf Duubaay miti nama Ameerikaa deemuu danda'ati. Namni fayyaa qabu addunyaarra deemuu ni danda'a. Kanaafuu har'a hin taane jechuun immoo boru hin ta'uu jechuudha miti. Har'a hin taane jechuun boru hin ta'u rabbiin maalitti beeka? Bar nuti hin beeknu malee rabbiin waa'uma tokkoof si hambise ta'uu danda'a. Rabbiin meebi xayyaarra ati har'a deemtu kun bika tokkotti galabaxamuu deemuu ta'uu danda'a. Rabbiin waan sababa malee waa hin godhu jechuudha. Gaafa rabbiin waa godhe nuti musliimni maal jenna? Khayrumaafii jenna jechuudha. Kanaafuu rabbiin kan kee waan si jaalatuuf khayrumaaf rakkoo tokkorraa si hambise nuti hin beekne malee. Kanaafuu ati waan akka tasaa ta'e tokko khayrumaaf jetteetuma hafuu qabdaa. Jala hin booyini mana si haa kireessu. Amma mana waan dandeenyu siif goona. Boorullee taatu har'a hin taane jechuun boru hin ta'u jechuun miti boorus ni deemta. Ni deemta ammas Duubaayii hin hafne jechuun waan dandeenyu nuti fuushnuma goona. Tolee? Nishi. Okay, amma akkaawuntii kan kee nama 6,000 jira namni 6,000 akka waan danda'u si haa galchu. Kuma tokko. Waan ilmoo waliin dhaleetti rakkachaa jira wallaahi gaayis ni beektan. Himaddume daraartuun illee. Gadi baay'ee biiftu gadi baay'ee. Baay'ee ammasitti gadaa baatu maakii koo gadaa baatu gadi kootu biiftu. Safuu sinitti himtu safuun beekti. Itti himi ayyee. Akkaawuntii isii himi rubbu. Warri tikeetta bitaniif. Akkaawuntii ishii himi isiin jechaa jiru safuu himi. Ana akkaawuntii ishii na biran jiru makuush. Safuu. Qoy jalan na bira jira irraan godha afaan barbaadan jira ashii gadi na jalaa fagaate. Afaanii himi irraan maxxansini afaan. Seenaa dafii keessan akkana natti sirkime. Qoy irraan godha ammaa kiyoosii Birrii fuudhaa fuudhee hin qabu. Akka kan tikeetti kan kaffalee masiidha. Ani birrii fuudhee hin qabu shirku. Inti akkaawuntii fuudhee hin qabu. Makuush nama kuma jiraata jira. Angidi badiin qabanatti hin fakkaatu. Tikeetti ishii tikkiilanyam tikeetti muree darso malsii muramee egaa viiza dogoggora ta'ame waan ta'eef amma dhiisati amma waan ta'eemi laa khayrumaaf ta'e wal komachuun isin barbaachisu bakka rabbiin fide hay lubbuun namaatu ni dabartii bakka hafteemi isii waanan isii nagee qabaachuudha isii osoo waa takka taate maal taana nuti har'a waa hedduu nu dhaga'ama kanaafuu tahee miti wal komachuun haa hafuuti kara furmaata haa deemnu amma nama kuma jaarratti akkaawuntii si haa himattu karabbi laafisee maallaqa galchuu mana kiraa kireeffattu kuma Akkaawuntii kuma tokko. Akkaawuntii ishii sitti Kuma tokko. 68 nagama. Takabaddaa faamilii.
kuma tokko 68 duwwaa 7 soddoma 451 Ayyee warri galchitan immoo keessaa risiita naa ergaa siin galateeffadha keessaa naa ergaa. no akkaawuntii biraa barreeffamaa jira fakkaata iddoo tokkotti. Nagee sagalee si biraan jeeqaa. Saafuusitti tolamoo himu. Himtee? Injeeqa sagaleen isa biraa 1168 duwwaa 7 soddoma 451. Bakka ani gaa akkaawuntii barreessina. Biiftuu hara manaa galii bakka nagee qabitii eessa galti? Rakkoon hin jiru. Wadduma tokko galla safaruma tokko jira waan ta'eef rakkoon hin jiru. Zabdituudha maqaan akkaawuntii zabdituu darajjee. Ayyee mana fira isiisan ni jiraami daree wayii natti heddummaatee maqaan biiftuu. Sorry. Jira. Ayyee achi geessi. Naggee na dhagee yookiin seenaa biraan dhaqoo kun biratti fuudhishii boru siraatan kireessitaa fi har'a bira fuudha daraage. Boru waa hunda goonaaf tasgabbooytee amma nyaata. No rakkoon hin jiru obbolaansii namaddii jiruuti. Obbolaansii namaddii jiru asuma jiru obbolaan hin deemne waan ta'eef wajji waan jira kun obbolee waan ta'eef rakkoo miti. Qajeelchuudhaaf dhufa wallaahi garaa na balleessi. Umaa bakka ayyee deem laayif irraa bayiiti deem bakka sii bilbila amma giseen viidiyoo sii bilbilaa yaa. Ayaa maamitiya. Boyin isheen si wajjin hin jira abshirishi. Bakka deem rakkoon hin jiru amma tasgabbeessi. Boyin Booda si bilbila. wajjin tarraa mullee. Tasgabboyti qoy boodaanaa dubbisaa. Daraartuu. Wayye. Hottume viidiyoo bani akkam jirta nagaa qabdaa? Nagaa qash. Rifeensa dalagattee? Lakki. Maaliif? Mee viidiyoo bana akkaawuntii keetis jijjiiramee wanti hundi sirraa'ee jira miti reefu maanaajara baankii dubbisnee turre. Silkii quxurii haaraa waa hundaa'u sirreessanii wanti hundi sirraa'ee. Sirraa'ee jira. Paaswoordii ni beektaa mire waa hunda si garsiisan. Kan kamii? Wanna hundarraa kana booda maallaqa sumaa baafachuu danda'a. Namni sirraa baasu hin jiru. Lakkoomsa keetii siif jijjiirree baankii akkaawuntii kan mucaan beeku miti haarawa sii bee miree amma reefu tan. Fudhanne deemee amma fudhanne ganaadha. Ni fudhattee siif sirreessa. Wanti rakkoonni jira bikka amma jirtu kana sii mijaa'ee si tolee jiraame wanta akka rakkoonni jira. Lakkama tokko hin jiru. Gammachuu qabdaa? Maazariingis takka illee ilmoo sirraa qabdi. Ammaniin bilbilaa fi wajji deemiti. Himeen jiraaf jechuu amma reefu dubbisee waliin deemtee achuma gibbii keessa manni rifeensaa jira paalestiraa dalagadhu uffanni aadaa ni jira uffata aadaa uffadhu bareediti ilmoo keetillee uffata ni bitanii fi uffachisiiti viidiyoo bareeda booru nama kaameraamaanii siif godhaa akkas jettee viidiyoo poost godhatta. Eshi. Amma deemti rifeensa dalagadhu bakka. Eshi galatoomii lubbu. Rakkoon hin jiru. Anka mana sii barbaanna amma kana booda boru akkana arra gargaarsa wayii jira. Boru uummata bira dhufnee waan dandeenyu uummanni si haa gargaaru mana siif karreessina san booda. Eshi. Yalla hayya nagaatti. Maaltu isin kabalchiisa? Feemasa taatee akka wanti yaasanitti bakka miidiyaa irratti waan barbaadde beeksisas waan adda adda isaa hojjettu guys. Haya maali jirtan guys wallaahi wabillahi. Makkusha asirratti waa sii dubbachuu barbaada. Waa'ee mucattii kanaa akka waan birrii natti laateeru jalaa ol warroonni barreessanii ani uftee haa dalagattu. Ijoollee baay'ee fidee akkuma kana karaa saniin fidee uftee haa hojjetachuuf. Ufeessi biratti waadaa seenee miti. Akkuma waadaa seene viizaa haqa kiyyaa maallaqa kiyyaan baasee sitti ergame makkish. Dhugaadha bar masiyyaa ammaatti wal dhabbee laa namni tokko gaafa wal dhabu ammaatti Abdeen jiru tokko hin jiru maaliif kanaan dura immoo hin kanassallee namni tokko dhufee amma laali makkii koo sababii maalirraa kan kaase erga mucaan eerpoortii keessa seente
maaliif kaansilii gootee rakkoo maalii jedhame gaafatamuun hin malu. Bar Nasreen amma akka Nasreen dubbateetti jechuu wal dhabbii isin lameen jidduu jirtanii fi barsiyuu dubbisuun barbaachinan barbaadu jaambar mucaan sababa Nasreen dubbisa jee jaanii dhageesse. Amma immoo kun rakkoo qabanii seera akka warra kaan boosisanii akka masii tikeetti kana dura seenatu kuten jenneeti. Akkamitti amma nama biraatti garraafta. Amma kanaaf laarre tikeetti eenyu kutere amma jandaana godhachuuf deema jandaana godhadha sumni tokko ayyee masii jandaa sun godhadhu qoyi uummatatti dubbadhee bu'alaa uummata dhaggeeffadha. Masii qoy. Tikeetti nuti walitti guursisee biizaa masiituu birrii ishiitiin baasee jechuudha. Birrii biizaa birrii lamatti hin daballe nu cubbuu amma dubbii maandiisni amma laayii bakka. Ayyi na kabajjan bakka mi. Amma dhiisaa bakka baniya. Laal uummata kiyyaan hunda keessan waan haaf tokko isin jaaladha. Bakka teemi amma badee miree amma yoo badee isinis intala Oromooti. Haa balleesses Oromoodha. Maal gooname amma maal goonayee badee maal gooname yoo wallalu wal arrabsuu ni ajandaa. Tokkolaa maatii dhugaa rabbi baay'ee hojii laffaate noona galatoomtu waaqa galatoomi maasii. waan gaaffii natti ta'e bari baraarree borree wajjin tarraa masii galatoomi nagaan mana banatee arrabsuu minaan waan akkasii yoo isin dubbii guddistan namni akkasii no mana baneen arrabsu maal lafa ammallee walumatti guurreetuma finna rakkoon qabu waan sin dhime makii an sin biran jira simbaan obsa waan je amma yoo asii atiit akkas jenne warri waa waraabu kun waa waraabee namni akka wallolu godha si galee samboota maaliif bireedaa hin ta'u teemi Masin borule obboleetii sitiin gargaartii rakkoon hin jiru nuti hin gargaara ammas bar ni finnaan bar teemi waan ta'e dhumatti harka namarraan goote harka ofiin hin goone osoo har'a masiin isiin kaanser haa goote hin dhiisnu hundi keenyaa barasmaa jirtimi garuu namaa godhe mucaan sun masitti waan aaree qabaachuu danda'a waan isaan itti isiin beekuu baattu mucaan kennuun jedhe makkii kola sinirraa ati mucaan mana madaama galti malee mana uffataa sin dalagdu mana madaama galtee dalagatti jettanii mire. Micoon nuti akka jenne bari famous biiftuun already amma famousidha namni hedduu namni biiftuu hin beekne hin jiru hanqa mana madaam seentee hanqa jabaatutti nama Oromoo bira hin dalagatiin hin jeen uummata waliin hanqa jabaattee maallaqa qabattee namni kamuu gizee dura lafaa ka'u amba bira dalagee jabaatee samboota abbaa fedhe bira promotiona hojjetti feetu gadaa bira hojjetti akkas hanqa jabaatutti mana madaam haa hojjettu hin jedhu waadhee kana nama hundaa nama kumshan isaan immoo gurgurachuu waan barbaadanii fi arabatti yeroo nam tokko fidu birrii 5,000 gurguratta sana waan barbaadaniif viizaa sana kaansilii godhan immediately si galee ishee airportii keessa seenu viizaa ishee kaansil na jalaa godhan asittoo maal gochuun qabame makki ani birrii kiyyaan hin baasee dafqa kiyyaan hin baasee asitti maali dogoggorri kiyyaan ufiif iyyuu maraataa jira ba. Bakka dhumatti bara amma rabbiin hambisee micooti gurguramurraa rabbi hambisee adagaa isiidhaaf kaayyame irraa rabbi hambisee rabbi waan nu jaalatuuf hambisee waan uumamuu deemu rabbiitu beeka islaama achi dheexee rakkoo bira seente anu amma asii maal taana oromoon maal taate nu hundi keenyaa'u yaada keesseen achi jiraadhee biran dhaqu rabbiin adagaarraa hambisee jechuu amma gizee akkatti ilaalu kaman gaagaan ottaachuu gizeen akka ilaalu jechuudha khairumaaf wallaahi nuti amma khairumaaf janna laal gudura aareen ture boon ture gizee biiftuun boochuu waliin amma rabbi hambisee masiitiyyaa atiilleeni dararamtee waliin dhaabbattee jirta galatoomii siin jechuu barbaadan akka maakitti humaa rakkoon hin jiru baqa rabbii waan ta'ee jira dhumatte kaafteetu guddoodha alhamdulillah rabbi ilaalamiin tolee. Balatamoo makkii koo waa cufa siin ka'a telegiraamii ilaalii an haqan qaba si galee birrii 700 miti birriin torba nama dhibbi birrii 700 jechuun immoo ani waan tokko biizinisa kiyya babal'ifachuuf itti dabaluuf nama naa gadi ta'e nama cabe gargaaruuf ofii kiyyallee of jijjiiruuf namatti kenne miti namni yeroo maallaqa argu maaliif yaa rabbi rabbiin gubbaarra jira miti maaf yeroo maallaqa guddaa argu namni nama jibba makki kiyya birrii 700 kaashii itti kenneetiin jira eeggataa jira gadi bahee miidiyaatti dubbachuu hin barbaanne garuu amma narra darbee hojii itti kenne kan namni hojii hojjetu ilaal waliin hojjechaa gaafa deemtu maallaqa kee itti kennitaan nama tokkorraa kaampaanii nama tokkorraa yeroo viizaa bitattu viizaan nama tokko meeqaan akka bitamu tilmaama gootee itti kennitaan. Yaa baasu haqa keetillee ayyee. Haqa kiyyallee rabbinaa haa baasu
Ani immoo jechuudha dandeettiin qabuun humnan qabuun madaamillee qopheesseef yoo ufte ganda namarran takarattatiin biiroo namaa keessa 4-5 hin taa'in madaamii argee fi guyyaa borii mucatti kana sii fidadee walii galtee godhee lafa kaa'ee fi erga isheen eerpoortii keessa geessee viizaan ishee kana salameera jechuun maaliif Ano ta Arabii fa barsiisu ture. Yoo madaam akkasinitti haadar jeen akka zeen Arabii fa yes lafatte fe akkasitti jechuu. Hay dilachin baqa wallahi rakko. Wallahi khairu ma fi rabbi. Aramakush in qalladin yedamicatti riippoortii seentee barnaasir kaansiltaate jedhee kan bilbile seentee barchaa hojjettee seentee. Bu'aa hin qabnu sini galee maaliif jennaan taatee miti laal. Akka tokkotti reefu gaddee imimmaa hundana dhube amma gizee laalu bakka khairu ma fi galee waan takka gaafate gizeen akka laalu wallahi waan guddoo takka biiftuudhaaf rabbii waan guddoo kaayu malee micoon tun ni beeka rabbiin akka haadhaaf abbaa hin qabne rakkattuu akka taate. Ni beeka jechuudha. Waan ni beeka rabbiin har'a garuu waan guddaa isii kaa'ee jira. Kanaafuu humaa gochuu hin dandeenyu jechuudha. Biiftuun dhuftee biiftuu kana booda hin boohin dhumatti. Viizaan nama tokko immoo yeroo kaansil ta'u makkii koo kaansileeshinii qaba. Viizaa nama tokko yeroo kaansilii goonee ijoolleef erginu kaansilii sun waraqaa irratti maqaa kee kana kaansil ta'ee sii kennama. Erga viizaan kee kaansilii ta'eera biiftuu hin booyin Oromoon dilli tun si waliin jirti laal namni Oromoo kumni Rakkoon qabu shi rakkoon tokko hin jiru sirreeffama bakka achi hin jedhu. Booyin shamoo ati micoota kana baay'ee biiftuu kun sibiraatti moo galtee Samiila ishee muranii akkatti koofartee gammadaa jirti. yaa ishee wajjin hin gali bakka kun fuudhitii galiitii rakkoo tokko kun jiru sirreessa ishee boru nakkee sirreessa. Wanti dhiphattu hin jiru ana jira. Yaa okay fuudhii. Bara kun Oromoon dilli tun jira jechaa jira meegis Wajjirra bar yaada boossi wanta nama hojjisu hin jiru kun. Sagalee ol kaasaa digis takka jirra jaa. Jirreedha. rakkoo tokko qabu shi maaki. Maaki jiraami maal jechuudha. Biifu Rakkoon hin jiru shi. hayyee biifu. Karaa cufee jechuun Oromoon si waliin jira akka jettuun godhin amma deeqaa kana keessatti. Yeroo maa waan akkasii yaadini dee ataasii. Nan beeka akka tiraa gootu jechuun daa'imni re'inuma nama kaffaa garuu bakka amma dhiis. Biiftuu irra kalee maal asiin jedhe rakkoo si qonnamuu danda'a booleedhaa deebi'uu dandeessa hin boo'ini mataa keessuuf hin dhiphisiin siin jenne moo hin jenne bakka kun chaansidha irra deebinee siif hin Booda si dawwala. Ayyacha boca nagaan tura. buusi maakii noo buusi Akka amma koofatee viidiyoo irra cufuuf hin buusi. Akkuma titifiyaa. Bye. Ayyee. Haalaas akkamatti as gabbooytee jirti amma dhumattee bara. Ammas gizee yoo mana banteellee waan kanaatti naasa'inaa bakka rakkoon hin jiru maanni sirraawa. Hayyee hundi keessanuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota ijoollee Oromoo waan dhuftaniif galatooma ammasiin arrabsinaanii dhiisaa ammasiinis akka nama tokkotti harka isiitiin waan gootee miti waan isiin balleessitee miti nama isii wajji hojjettutu kana godhee kanaafuu waan inni godhee firree rabbiitu beekaa dhiisaa yaa uummata keenya bakka. Barbaachisu masii galatoomii hundi keessanuu warri tikeettii murtanii warri laamaa waliin dhaabbattan ijoollee Oromoo baay'isawwan nam tokko lamaa miti Oromoo hundaa waliin dhaabbate kan yaadaanis maallaqaanis waliin dhaabbate hedduudha biiftuu akka ilmoo teessanii ilaaltanii akka obboleetii teessanii ilaaltanii hundi keessanuu waliin dhaabbattanii arallee boorullee hanqa isiin bakka tokko dhaabbattu isiis daraartus waliin dhaabbadhaa isiin hin jenna galatooma walitti deebinaan nyaata godhachuudhaaf anaa ka'ee yaa'iin dilli wanti sun dhufnaaniin dhufe egaa faamilii kan hin qabu asumaa miree laazima akkas ta'uu qaba nagaatti. Yaa makii Ayyeen galatoomii qomee seenuu waan tokko dubbadeen bu'aa makii galatoom guddaa isaa ijoollee ilaalaa masiin isaa humna ishii irratti arrafamnee gadi galabbatamtee irree turtee biiftuu irratti birrii ishii baaste malee nuti hin kennine warri immoo birrii tikkeetti nu biratti walitti gurtan sin gaddisiisne yoo ta'e dhiifama guddaa hunduu chaansidha bakka carraashiiti ammallee deebinee nama fi mokkorraa galatoomi maakii jecha siif hin qabnu guddaa isaa ammas yaatillee galatoomi amma humna gadi yaatte. Anamma xibsii godhatee nyaatu deema nagaatti turaamee beelaan na jira. Ayyee galatoomii nagaatti. Oromoo laala. Argitanii
foon akkuma baasee firija keessa godhachuu kee yaa'iin tunkaanaan dubbiin tunkaanaan rifadhee seen. Nyaata illee nyaanne jechuun maaliif rakkoon gaafa namni tokko rakkate nyaata nyaachuu natti mul'atu wallaahi rabbiin natti ragaa miti. Bakka ilma namaa tokko rakkanne gisa jee garaa kiyyaillee yaadu jechuudha. So garaa kiyyaillee nyaadhee ufee booda waliin haasa'u na laata. Amma nagatti. Eegalatumee waan ishiin jirtu barbaadduun siin gargaara. Sappoortii siin goona. Maddu tokko jiraate rabbiin haqatiyyallee akkanaa baasu du'aa'ii kee keessatti na yaadadhu. Dabalataa ani masiini dhugaa rabbiiti anu ofiitiyya ofirra darbee nama gargaara nama haqa nama nyaatu miti hattu akka waan nama hattuu jedhu hin jaalladhu ani ofiitiyya hattuu waan jibbuuf jechuudha. Kanaafi anana arrabsitanillee na faarsitanillee wanta kanatti natti hin qorru ofiitiyyaafuu ganaa hattuu ka mucattii sababii maalitti kaansilii taate erga isheen eerpoortii keessa seente kaansil godhamteetta maaliif jedhama. Dubbii kana yoo bar hoyitiin cufnee darbaa jirra bari makkee waan tubatu. Amma bakka kanadha namoota amma waan kanas haqa kan keessi akka sii baasaniif manni murtii ni jira sigalee amma manni kuni mana ijoollee xixiqqoo ijoollee lafaa dhuftuufaa gargaaruu jabeessuu bakka akkas godhuti manni kun mana ijoollee nama guddaa gargaaru warri manni murtii kabiraan jira achillee dhaqisi waliin dhaabbadhaanillee. Wallahi rabbi sifa baaswa wallahi ya masi nyaadamte dhuguma maalleen keetis nyaadamee ta'e rabbi si waliin dhaabbatu wallahi. Ani namummaa har'aaf boru nan eeggadha makkii koo maallaqa akkuma 700 jechuun har'a birrii 7 miti waggaa meeqa akka hojjetamee fidamuun beekta. Hojii gaafa viizaa tokko namarraa bitattu viizaa nama tokko meeqaan akka bitamu kaalkuleet goota. Deemsa keessammoo nama amantee gaafa birrii hammaartee itti kennitu lakkaa namni si nyaataa makkiiti. Wanti dhagaruu ati maa inni beektaa mucaan kuni maqaan isaa inni ture raafadhe mucaan kuni jechuun nama guddaadhaani. Yaa hin beektaati. Ani hin beeku jechuun reefuun tana akka maqaan isaa akka nama guddaa ta'e gizee maqaan nama ijoollee jiru garuu gizee akka nama guddaatti yaamtan dhageeti. Maa inni beektaa ogguu duraatu maallaqa namarraa qabdu tokko nama waan akkana maallaqa kan keessiin deebisne illee yoo ta'e. Nang kau bercisi nak guys, walai komen kini jo. Manu ya kamu. Makai satu repun tanda lagi. Lan mak aku duratu sila malai kan ke dia bisa cukap de tore. Wali intera bu cukap de tore malai kan ke erga si dia bisa bodo hoji tifu cukap de tore sigale. Ani bari makki ada tahu tate visa visa kanaan dura karaa eenyu restaurantii haa dhuftu jettanii turtani haqa maallaqa kiyya naa deebisennaanii kan hin dhaqee viizaa kana baase waan si ajaa'ibu. Ani karaa sanaan dhuftuuf idilii ta'eetu ba'eef malee maallaqa kiyya dura itti kennisi galee akkuma waadaa seeneen ijoollee naannoo ijoollee 13 waan akkasii viizaa isaanii naa baasii itti kenne san booddee immoo biiftuun deemsuma keessa guyyaa tokko mana gadaa reestoorantii hin fidamnaa minadhanii atiin illee dhiisii haa fidu gadaa reestoorantii dhiisi masiikoo galatoominaan hin jenneeni yeroo sanii maallaqa kiyya naa deebisennan viizaa kana baasee natti erge jechuudha. Hayyee bakka rabbiin haqa kan keetillee si habaasu du'aa isii godha wallahi nyaadheetiin du'aa isii godha amma nyaata hojjechuu deemaa nama hojjetu hin qabu ani. Naa hin qeebbalama rabbitti naa himi waa hundammoo akkan obsa godhadhu rabbitti kennadheera waan ilmi namaa nama miidhe rabbumtuu hin furaami guyyaa eegee. Akka kana warri immoo masii hattuudhaan illee makki akka waan birrii isaanii natti laataniiti ajaa'iba barbirriitti yaan hin baase yaa jamaa. Oromoo laala hedduun dhufneetiin qaanfatanii jirti. Oromoo waan jirti ni beekaa. Ati waan hin goonetti abbaan filee haasalee irraan kaa'eeti. Uummata dhiisaa jennee dhiisaa kaayyoon kabajjan dhiisaa bakka hin barbaachisu. Amma nuti biiftuu akkamitti achi geessinaadha bakka kana booda amma waa hedduu hojii hedduu qabna waan gaddalee nu baay'eetu jira miti hedduu jira daraartuu ganaa mana kireessinaa fi waa hedduu goona ammallee isinumaa inni goonaaf rakkoon hin jiru bakka uummata koo dhiisaa. Masih bakka rabbiin haqa kan keessi yaabaasu obboleetti koo nagaan turii ba'uuf deema nyaata hojjetu deema. Akka firija keessaa foon baasetti bar biiftuun boocheen bibbitti ati asiin abbireessita barri fadhee
Sambooda mucaan nama miidiyaati jennaan kootaa dubbii miidiyuumarra fixnaa nama miidiyaati jennaan biiftuun. Akkasii dhufee si galee. Nama miidiyaa miti inshallah seeratti deemaa shittaa. Oromootu gargaaru ture dhimmi biiftuu dhimma nama dhuunfaati miti dhimma uummataa wal qabsiifatu namni tokko gaafa uummanni gargaaree dubbii namni lama keessaan fixuu ta'uu qabu beekee. Kanaaf bal'oo uummanni kun beekuu qaba jechuumaaf dhufne. Galataa akka dubbii uwwistanii fi miti gaayis wanti ta'e akka hubattanii fi akka faamiliitti waan isin laalluu fi arrabsoo